Walitti bu'iinsa biyyoota giddu galeessaa keessatti uumame hordofee sadarkaa addunyaatti hanqinni boba'aa mudachaa jiraachuun isaa ni beekama. Biyyootni garaagaraas hanga rakkinichi furmaata argatutti murtoowwan adda addaa fudhachaa jiru. Itoophiyaanis furmaata rakkoo kanaaf boba'aa qusachuun hawaasni akka itti fayyadamuuf kallattii keessee jirti. Kallattii kaa'ame hordofee itti fayyadamni boba'aa akkam ta'uu qabaa jechuun AMN+ sagaleen dhalotaa konkolaachistoota gaafatee ture. Konkolaachistootni AMN+ fi yaada isaanii qoodanis rakkinichi sadarkaa biyyaalessaatti kan uumame osoo hin taane akka addunyaatti waan ta'eef dhiibbaan addunyaa kun nurratti balaa hamaaf akka nun saaxileef boba'aa kallattii mootummaan kaa'een qusannee itti fayyadamuu qabnaa jedhan. Dhiibbaan waldhabdee biyyoota giddugala bahaatiin godhamaa jiru biyyoota addunyaa hunda irratti iyyuu dhiibbaa godhaara. Biyya keenya irrattis dhiibbaan gama boba'aatiin qaqqabsiisuu fi dinagdee irratti qaqqabsiisu olaanaa ta'uun isaanii beekama. Kanaaf qusannaadhaan akkuma muummichi ministeeraas dhaaman kallattiinis kaa'ame qusannaadhaan fayyadamuun barbaachisaadha. አገር አቀፍ ደረጃ ሳይሆን በዓለም አቀፍ ጫና የመጣ ስለሆነ rakkoon dhufe sadarkaa biyyaalessaatti osoo hin taane sadarkaa addunyaatti waan ta'eef yeroon kun hanga darbutti sababa mootummaan qusadhaa jedhe qofaaf osoo hin taane hanga rakkinichi darbutti qusachuun fayyadamuun dirqama keenya ta'a. Keessattuu namoonni konkolaataa dhuunfaa fayyadaman mana tokko keessaa konkolaataa lamaaf isaa oltu jira yoo ta'e yeroo fi waliin iddoo tokkotti fayyadamuu qabu. Nuti qusachuun dirqama keenyadha. Keessattuu nuti tajaajila geejjiba hawaasaaf laanna waan ta'eef sirriitti sirnaan itti fayyadamuu qabna hanga yeroon kun darbutti jechuudha. Rakkoo uumame kana da'oo taasifachuun qaamolee seeraan ala boba'aa deddeebisuun karaa qaxxaamuraan duroomuu barbaadan irratti hawaasni mootummaa cina hiriiruun gocha akkasii wayita argutti eeruu kennuun ittisuu akka qabus dubbataniiru. Hawaasni ofii isaatiin namoota yakka akkasii irratti hirmaatan namoota fedhii dhuunfaa isaanii qofa irratti bu'uura godhataniitiin waan akkasii qaqqabsiisan boba'aa awwaalan seeraan ala daldalan irratti eeruu kennuudhaan hordoffee qaama seeraatiin dhiyeessuu qaba. እንደዚህ አይነት ድርጊት በሚፈጽሙላት hawaasni namoota rakkoo akkasii raawwatan mootummaa cinaa dhaabbachuun irratti hojjechuu qaba. Hordofuun eeruus qaamolee nageenyaaf kennuu qaba. Sababiin isaa wantoonni akkasii rakkoo akka addunyaatti dhufe biyya keenyatti akka hammaatu taasisa. Hooggantuun biiroo bulchiinsa nageenyaa fi tasgabbii magaalaa Finfinnee Aadde Liidiyaa Girmaa sirna boba'aa seeraan qusatanii fayyadamuu irratti guyyoottan 15 darban hordoffii taasifameen boba'aan seeraan ala daddabarfamaa ture liitirri 58 ol to'annoo jala oolfamuu himanii kanaan wal qabatee hordoffii fi to'annoon taasifamuu cimee itti fufuu akka qabus akeekaniiru. ቁጥጥሩ ልክ 24 ሰዓት ለነሱ ኢምፖዝ በተደረገው የአሰራር ስርዓት ልክ የኛም የቁጥጥር ስራችን 24 ሰዓት Hordoffii nuti taasifnu akkuma buufataalee boba'aa sa'a 24 akka hojjetan taasifne nutis koreen hordoffii fi to'annoo garee lamatti wal hiruun sa'a 24 guutuu to'achuu qabna. Yoo kanan taasifne ta'e buufanni boba'aa nuti qabnu sa'a 24 guutuu hojjechaa jira jedhee waan barbaade gochuu danda'a. Kanarratti hordoffii cimaa taasisuu qabna. Rakkoo boba'aan wal qabate sadarkaa addunyaatti mudate Itoophiyaan akka dandamattuuf filmaatilee gargaaran keessaa tokko konkolaattota humna ibsaan socho'an dursine biyya keessa galchuun itti fayyadamuu eegaluu keenya jechuun kan dubbatan ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed konkolaataa humna ibsaan socho'u biyya keessa galchuun Itoophiyaa guyyaa muddamaa akkasiif akka furmaataatti tajaajilaa jedhaniiru. የፊውል መኪና መገልገልን ቀንስና ቆም ስንል konkolaataa boba'aan hojjetu hir'isnee kan elektirikiin hojjetu yaa'ee gallu gaafa jennu yaaddoo fi komii garaagaraatu ture. Har'a garuu gaafa rakkoon addunyaa mudatu isatu akka furmaata ta'e. Fakkeenyaaf waldhabdee Iraanii fi Israa'el uumamuun gatiin boba'aa akka malee ol ka'eera. Dhiyeenya irrattis rakkoo uumeera. Nu boba'aa hin oomishnu alaayi kan galchinu. Gatiin boba'aa addunyaa dabale jechuun Itoophiyaa irrattis dhiibbaa qaba jechuudha. Kanaaf konkolaataan humna ibsaan socho'u yaa baay'atu kan jenneef dursitee konkolaataa humna ibsaan socho'u eegaluunis rakkoo safuruuf furmaata ta'eera.